yeroo hunda adda bilisummaa Oromoo amraach isa jedhamu leencoo fi argitee diimaa fa'i irratti dhagahaa turre amraach yoolee amraach soba jettemmoo ati waa barreessite yaada wayii waa kaaftee turte inni kun namaaf hin galle naan jedhanii bakka hedduu na gaafataa turani ilaamee jara kee የተሰረቀ ታሪክ ነው ዳገሰ ሌንጮ ቁባን ቀብ ረብና አርጋ ደብልሱማ ኦሮሞ ጃራሙስ ሌንጮስ ገላሳንስ ዲማንስ ቁባን ቀበል አድብልሱማ ኦሮሞ ዳገሰ አኩማን ገደ ዱጋዳን እስንትሜ ዋን ኢጃረ ጅራ ዳገሰ ባቤዳ ኢጃራ መጅራ ነምኒ isan dura hararge ijarame jira wollo ijarame jira isa kana walitti harkisuudhaaf jecha gareen argite beektota walgaani maccaatu lama ijaran eeyyama ittiin fudhatani kan wal gargaarsaati malee ka jaarmiyaati miti garuu achi keessa jira zawstalle qooda namni hin qabnen jiru achi keessa jira garuu maramee jira dhagese leencoon beeku galaasaan hin beeku dhugaasaan hin beeku eenyu ashii dhugaasaan hin gada dhufteeti eenyu saa'u diimaanii fi galaasaanii fi leencoo hin beekan akuman ne gadda boas nitime warra maccaatu labatu beeka garu amsinu achi dura dhufe agese jarri kun ilal kota maccaatu lamaga waldawar gargarsaatiin eeyyama gaafanna warra maccaatu lama keessa jiru ga warri amma inni kaan du'e inni kaan jiru inni kaan maarre fafaceera qoy mata wannan ka keenya maalinni gargaarsa kanaaf ammoo yeroo argite waldaa gargaarsaa ijaarru maqaanu barbaachisa maqaani maccaatu lama jenneerra ammasi asxaanu barbaachisa dhagese mallattoo wayi ane koofiyaan hin beekamaa miti koofiyaan qaba mallattoo wayi maaliin gadi baanaa waliin jedhan amma waan jedhani namni hundinuu waan mallattoodhaaf ta'u manatti exercise manatti argite waa barreessa fidaayi akka mallattootti kanuuf ta'u amma gaa kana Hayilemaariyaam kanaafan kaaseen namni tokko ajandaa yuu hin qabu Hayilemaariyaam kan odaa barreessee geesse footoo kaaseeti odaa barreessee geesse hamma hin rifatanii namni hundi rifatanii odaa ol qabanii ilaalanii maal jechuudha jechuun akka ammaa giriiniin hin godhamne gaa irsaasii dhumaan kaasee geesse ol qabanii argisiisanii kaanit maal jechuudha maaliif fiddee jedhanii gaafatan ummanni Oromoo dhagesse gaaddisa jalatti odaa jalatti
mana murtiin qabu waa murteeffata waa himata waa gaafata yaadannoo saba keenyaaf ta'a jedheetanii barreessee jedhe laa ilaaha illallah. Agis akka jiruun namni akka jiruun hin fudhatani amma. Yeroo sana Diimaan hin jiru, Leencoo hin jiru, Daawud hin jiru, Galaasaan hin jiru. Mataa dhumti kee eessaa kana yaade? Dhagesi. Kanaaf Haile Sillaaseen akka inni du'u godhe. Kanaaf anneen gaddaa kaasee boo'aa ture. Haile Maariyaam Gammadaa lafuma haa jennee ol ka'uudhaaf namni gulantaadhuma itti ilaal wannaadhuma jalatti beekamnu gaaddisuma jalatti beekamnu namni yeroo jalqabaaf nu dhaabe isa. Agese Leencoo miti, Galaasaa miti, Diimaa miti, abbaa biyya abbaa Joobiri miti. Garuu jarri kun barataniiru abbaan biyyaayyuu looyeraa bargaafas looyeraa. Garuu sammuu isaanii uumuu hin dandeenye isa Haile Maariyaam uume. So galmee hataniiti ittiin deemaa turani bobaatti qabatanii. Gaazexeessaan Amaariffaatiif kan ቪኦኤ ማል አምራች ናቸው እርሶ የኦነግ አምራች ናቸው ስለ ኦነግ ማቁም እኮ ህምቤከኒ ዲማንስ ህምቤኩ አገሴ galmeetani intala fuudheeti Diimaan argite kobbortaa kaatee argite akshinii godhaa ture malee himbeeku galmeen amma yoonaa jarar kan jiru. Diimaa harkas hin jiru, Galaasaa harkas hin jiru. Dhageesse miidhama Oromoo bakka hundaa irra gahaa turetu adda bilisummaa Oromoo uume. Isa kana ammoo argite warri uumanii utuu himanii hin fixin hedu waan gaduun. Dhageesse akka waan harka jiru fakkeessaniit inni tokko intala fuudhee inni tokko soddaa ta'ee argite gidduu kana qumaara taphataa turan. Adda bilisummaa Oromoo Diimaa hin ijaarre, Daawud Galaasaan hin ijaarre. Hin beekaniyyuu waanuma adda bilisummaa Oromoo hin beekani bar. Galmee hattee haati turte maafiyaadha. Maafiyaa galmee namaatiin deemtu irratti yaada kennuu hin danda'ani, irratti waa dubbachuu hin danda'ani, irratti hiika kennuu hin danda'ani. Galmee namaatiin deemaa turani, galmee hatanii. Warri galmee uume indu'ee darbe utuu nuti hin dhagahin Magarsaa Bariifaa waan tokko hin dhagahin achi buute cal dhageesse homaa tokko harkaan qabani. Garuu fakkaachuudhaaf jedhanii kobbortaa olii gadi hurgufaa argite ashagadaa sirbu. Dhageesse ciichinii har'a naannaanii gadaadhume kana keessa never ever amma booda maqaa galmeetiin maqaa adda bilisummaa Oromootiin nagaduun hin ta'u. Yellem namni tokkoyyuu warra jiru kana keessa kan galmee harkaa qabu hin jiru. Namummaan abaa'oo ijaares hin jiru. Warra kana keessa hin jiru. Warra biraa keessa jira, warra dhume keessa jira. Hin jirani, duniyaarra hin jirani. Maaliif argite maaca barbaaddu? Amma ijoollee keessaniin jaallatamuudhaaf jedhee ani seenaan taane isin uwwisee darbu never ever hin ta'u. Galmee harkaan qabdani. Ilaal. Dheengadda yeroo
Daawudi biyyatti galee Daawudi sarkaan qabu bar ijoolluma namaa tokkotu gurbaadhuma tokkotu ay eenyaan atu wakkilimii jedheeni agese marroon ay nuuni bakka hibbuutu nuti waraana bilisummaa Oromooti jedhee ublabse Daawud achumatti haqameet inni fudhatame amma agesa utuu galmeen Daawud irka jiraate farramee geesse beeta mangistii galcha malee agese marroor kan galu ture ilaal wanni Oromoo argitee guduunfaan dhalootatti furga'ee darbee jira waan namni tokko hojjechuudhaaf argitee murtii itti kennuudhaaf ajaja itti kennuu danda'u miti yellemiku silalallee kono sirkan jiru bar ilaal dhageeffadha ijoollee ani beeku riyaa kootiiti toleraa dabaafa Daawud irraa fudhannee irraa jedhe maa gara jaraan deebiirree namni hin deebi'u ilaali waan argitee ati qeessaan nama fudhattee deemtee waan ati argitee horii qabaattee waan mootummaan si gargaareef miti dhageessa kaayyootu nu hundatti kennamee jira galmeen hin faca'e akka Addisuu Karrayyuu sirbaan ibsetti galmeetu faca'e nu hundarka gale no ilaal wanni argitee nama hundarka baase kana mistiru weeno ilaal aabaawoni gaara mul'ataa jira aabaawon calanqo jira aabaawon jimma jira aabaawon wallagga jira aabaawon gembee jira yaa rabbi siwada namni namarka eega abiyyi namarka eegaa jirani galaasaan yoo dhufee tarii yoo diimaan dhufee tarii yoo Jawaar dhufee jara qaqqalii nyaadhu xibsii godhadhu nyaadhu yoo barbaadde kanan kanaa godhi yoo barbaadde qayyii woxii galmeen Oromoon gaafate Oromoo harka jira bar galmeetu jira nurka galmee seenaa galmeen gaaffii nu waan gaafanne dhageesse amaarre hadhumu miti amaarre habaduu miti Tigreen aduutu miti Tigree argitee boombiitti darbaa fixaa akkamma itti taphataa jirtanitti beelessaa jedhan jiruuti never ever nuti gaaffiin kan keenya gaaffii mirgaati Oromiyaa irratti abbaa ta'u baqqaan naqee inni kuni ijoollee koorka jira bar ijoollee koorka jira ijoollee isaanii ka jira kan argitee dhaloota lafaa ba'utti galmeen faca'ee kennamee jira dhageesse kana ijaare immoo abaluu miti abbaayyuun qabu jarrin jiranii abbaanuu hin jiru abbaaleen corka barbaadan isaan luuga manutti kaa'uu feetaniiti leencoo harkaan qabu dhageesse utuu abbaa qabsoo ta'e dhiisee Norwee hin galu ture abbaan qabsoo muka jalatti wareegama malee Norwee gala abbaan qabsoo mobaayiliidha malat jechuun kanuma deddeemu wayiiti abbaan qabsoo diimaa nagaooti kan dokteretti Kanada Jarmanitti fudhate kan ijoollee babbareedduu lama Jarmanitti uummate dhageesse abbaan qabsoo isaagaa isaa akka isinitti yaaddanitti isa miti abbaan qabsoo dhaloota keessa jira onnee dhalootaatti kenname qorame akkuma galmee isin hattan dhageesse koppiin immoo dhaloota biratti faca'ee jira akan
dhaloota biratti koppii faca'e. Dhageesse waan baaroon deebi'ee ka'uun seetanii. No. Jira baaroon jira nama keessa. Jira faca'ee jira. Galmeetu faca'e. Utuu isin hin beekin faca'e. Galmee isin hattanii miti. Galmee isa orjinaaliitu faca'e hawaasatti kennamee jira. Isa kana fuuchuun hin danda'amu. Haquun hin danda'amu. Akkana. Kanaafan dhufeera. Konjoo ayidelle miti. Konjoo no. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti. Saraachaallo. Isiniifan hojjedhani. Jedha akkaataa galmee namaa attee deemtu. Nadhiisa.